the Gabura Ditobina, Mamma to go by that children, or be raggy on Magamada Tanagara. Guyyechi guyyaa addaati ture. Haa ta'u malee namoonni hedduun garuu boo'aniitti jiru. Sababiin isaas kitaabni mirga ajjeesu jedhu kun baay'ee qabiyyee nama gaddisiisu waan of keessaa qabuufidha. Kitaabni koomediyaan Waaqoon barreesse kun taatee waggaa 3 dura abbaa isaa irratti godhame kan of keessaa qabu yoo ta'u, abbaan isaa harka namaatiin ajjeefamee deebi'ee kan gubamedha. Dabalataanis mana jireenyaa maatii isaa kan guban yoo ta'u, garuu dargaggeessi kun deemee namoota gocha kana godhaniif dhiifama godhee jira. Haa ta'u malee kitaaba kana warratti seenessuun bifa asoosamaatiin kan barreesse Waaqoon guyyaa sanbataa darbe eebbifameeti jira. Eebba kitaaba kana irratti kan argaman namoonni fi artistoonni bebbeekamoon kan argaman yoo ta'u, iddoon ta'an illee dhibee baay'een namoota ofirra deebi'anii akka galan dhagahamee jira. Kitaabni kun guyyaa sanbataa darbee galma giddugala aadaa Oromootti kan eebbifame yoo ta'u, kitaabni marsaa tokkoffaaf maxxanfame hundisaa dhumeeti jira. Kana irrattis Waaqoon viidiyoodhaan waan dubbate jira. Viidiyoocha daawwannee walitti deebina. Asumaan namoonni kutaalee biyyaa garaa garaa irraatiin magaalota adda addaa irraatiin bilbilaa jirtanii ammaaf kitaabni maxxansiisnee turre baay'een isaa muraasa waan tureef baay'ee isaa of harkaa fixneerra. Kanaafuu muraasatu hafee maxxansa lammaffaa ajajnee jirra. Maxxansi lammaffaan suni dafee akkuma nu qaqqabeenyi magaalota Oromiyaa hundumarrayyuu raabsuudhaaf qophaa'aa jirra. Akkuma viidiyoo kanarratti argitanii kitaabni inni marsaa jalqabaa maxxanse dhumeeti jira. Kana malees gaazexeessaa fi daayirektera Keelloo Miidiyaa kan ta'e Kiyyaa Sanyii kitaabota tokkoon isaa 20 bituun kitaaba 2 maqaa Keelloo Miidiyaatiin qarshii Itoophiyaa 40 biteetti jira. Kana malees namoonni galma sana keessatti argamanii qarshii babbareedaan kan bitan yoo ta'u, Waaqoon yookiin Jaankoonis kitaaba kanarraa galiin argadhu mucaa abbaan isee namni irraa ajjeese jira isheen ittiin deeggara jechuun dubbateeti jira. Dabalataanis Waaqoon namoota gaafa sana iddoon ga'uu dee ofirra deebi'anii dhiifama gaafateeti jira. Viidiyoo isaa kana gaggabaabsee isin guyyaa eebba kitaaba kootii irratti namoonni naaf argamtan hundumti keessan baay'ee ulfaadhaa, baay'ee galatoomaa. Asumaan immoo namoota dhiifama isin gaafadhu kabajnee isin affeerree eebba kitaaba kana irratti argamuuf jecha dhuftanii egaa galbii nu ga'uu hin dandeenye. Kanaafuu namoonni bakkee dhaabbachaa turtanii namoonni baay'een immoo ofirra akka deebitan argineerra. Kanaafuu isiniif dhiifama guddaan isin gaafachuu barbaada. Kitaabni maxxansa tokkoffaa maxxanfaman guyyaa sanatti kan dhuman yoo ta'u, kitaaba muraasa tafe isheen iyyuu dhumteetti jirti jechuun dubbatee jira. Asumaan immoo YouTube chaanaliin kun kan koodha officially isa kanan fayyadama waan ta'eef yoo barbaadan subscribe gochuu dandeessu, hin barbaadan taanaan immoo ilaaltanii magara buna dhuguutti deebi'uu dandeessu. Baay'ee galatoomaa, baay'ee ulfaadhaa, isinan jaalladhaa kabajama. Waaqoon YouTube chaanalii mataa isaa banateeti jira. Linkii isa chaanalii description boxii kana viidiyoo kana jala isinii kaa. Barreeffama viidiyoo kanarra tokkodhaan seentanii subscribe gochuufiiti dandeessu. Mucayyoon xiqqoo kuni viidiyoon ishee waan baay'ee na ajaa'ibeef isiniif qabadhee dhufe mucayyottis daawwadha. Viidiyoo keenya turte hanga ammaatti nu waliin gootaniif galanni keessan guddaadha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti karaa koo bye bye. Makana sana bore